sagaleen kee nu biratti qulqulluudha akka gaarii dhaga'ama warra manaatiif yoo dhaga'ame warra manaatiif bara 2002 warri qabsoo godhu dhaabota jahaatu walitti dhufe wanni haasawan guyyaa san waan faayidaa qabu waan ummata keenyaaf bu'aa qabu irratti haasawan waan diinaaf hanfaajeessu irratti haasawan sun egaa namuutu naannoo isaatiin jalqabuun amaara addaan qoqqoodu yaada isaa jechuudha badala magaalaa kutaa takka deebi'ee kutaa takka dirgim godhurra sanitti walii galle santu barreeffamee heera tahee addaan kaan isiin ammoo umriin qabdu ulfoon gaafasanii baasumaa furdalay biyya alaa sossooftee keessa sossooftee namni balleeyse duba nama isin beeytan akkasitti waan kaaneef waan ulfoo sanitti oromiyaa hunda fi bilisoomsuuf tartiiba godhanne hunda addaan facaasan jechu baatii afur keessatti baatii afur booda kaasi heeni yaadannee biyya hunda sossoofne baatii afur booda wanni takka illee hin jirtu ogguma na deebi'u saniifuugaa ulfoo laafinsa irratti waliigaluu mannaa wanni gaafas argame duuba diina irratti hirkanneeti ulfoo laafifna jechuu irratti waliigalan diinaa wajjin harka ol qabataniiti gaazexaa irraa fi waa hunda baafatan jechuudha intarneetii irratti akkasitti gaa sadarkaan ulfoo xiqqaattee irraanfatan akkasi gaarraan san ammoo ulfoo biraa jaarranne tani lubbuutti godhannu warra argame Halo jarata. Halo, ni dhageessanii? Halo, ni dhaga'amaa isiniif? Tole gaa galatoomaa walumaan qulqullumti. Wanti gaarii. Tole. Ulfoon 2000 suni waa hedduu baatti. Alaa keessaa gammadee fi tinnise jechuudha. Hadiichisaan tinniseesee kafaaruun tinnise jidduu. Ammoo amata baatii afur booda akkam taane taate. Halo. Baatii afur booda ni cufamti ni dhaabbatti. Namni sagaleen biyya guddoo bara. Tole. Altu qabata. Gaggabaabsaan moofaadhaa mariidhaa fi waan barbaachisu hunda bal'inaan waan itti fufnuuf gaggabaabsaan moofaa itti jiran qabxiilee irra utaalii fi xumurii bituu. Akkasii gaa haalli ulfoodhaa har'aan sana duuba haareetti wanni ijaaramteef wahuma gaafa san taraarame san lafaa kaasuu deemna jechuudha. Wanni guyyaa san taraarame namuu naannuma itti qaabsoo godhu san bilisoomsuu irraa jalqabu. Maaliif gaafa gartee amaarri arsiidhe warri harar quban qabu. Gaafa calcee dhufee qabate namni harar quban qabu. Namni dirmatee hin jiru jechuudha. Osoo gaafa bakka iyyuu namni cuftii qabee lafaatti ka'e silaa inni sadarkaa hararra ga'e sana hin ga'u jechuudha. Ammallee mo'oma sanuu dhaabbate. Namuu hogguu kuta jenne gara biraatti hin fassarinaa namuu naannuma jiruun qabachuu amaara qabu jechuudha.
shawaan itti ka'ee qabu walloo qabee qabu jimma ka'ee lafaa qabu wallaga ka'ee qabu yoo akkasi bakka hundaa qabne gara deemuun qabu itti daaraa ta'a jechuudha. Tana qabanni isin lammata himuu feenu jechuudha. Tani jecha kaa akeekni ulfoodhaa haarraan tanaa kun fuula duraafillee akkama haasawinu kanatti hojiirra oolchine waan deengadda kaadhatti hakasan siin tabaafu hujii qaxara qoocamte sani haafnee bakkaan geenye siin tabaafne imaamatiidhaa san siin tabaafu humna diinaa facaasuuf qaabsoon walirraa sablisuufis yaamisa isinii dabarsine karaa kanaan malee hin argamu. Namuu naannuma jiruun qabu miila isaa qabu. Yoo akkas goone duba laaftuu caba jechi yoo ka'uun ammoo nagayaan taa'ee fuun ibidditti gubatu ibiddaa fi manaa haraamanni gubatu ilmaan isaanii dhuman karaa miti sun. Qaabsoon abbaan qabdu nama hundaafuu wal qixa.